Ashama harka fuune hordoftoota keenya kan peejii Big Boolee jalatti odeeffannoo garagaraa wal jijjiiraa jiru jechuudha. Baga nagaadhaan dhuftan Big Booleen peejii haaraadha. Namoonni hundi kan peejii kana saffisaan guddisaa jirtan sheer godhaa jirtan galatoomaa isiniin jecha guyyaa har'aa kana viidiyoo odeeffannoo baajaajiidhaan wal qabatu isiniif hojjedhee dhiyeessuun kiyya ni yaadatama. Viidiyoon kun sa'aatii 14 keessatti jechuudha. Sa'aatii 14 keessatti nama 20,000 laalamee jira. Namoota 1,500 sheer godhamee jira. Seentanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Galatoomaa isiniin jecha odeeffannoo baajaajii kanaa kan dhiyaate jalatti gaafiiwwan isin na gaafatan deebii isiniif kennuufiin dhufe sirriitti na dhaggeeffadhaa hanga xumuraatti ana waliin tura. Okay. Jalqaba irratti baajaajii kana kaashidhaan yoo bitan viidiyoon kun duubeedhaan waan jedhuuf jechuudha. Kaashidhaan yoo bitan akkami hin danda'amaa jedhaa jirtu. Eeyyanii namoonni kaashidhaan bitatan mallaqa harkaa qabdan bitachuu ni dandeessu jechuudha. Baajaajii kana biyya alaa teenyee bitachuu ni dandeenya namoonni jettan eeyyanii biyya alaa teessanii biyya feetan teessanii bitachuu ni dandeessu. Maatii keessan kara bilbila asirra jiruutiin wal nu qunnamsiisuu ni dandeessu. Maatiin keessan dhufee haala isaa laalee bituu ni danda'a jechuudha. Yeroo hangamitti bitannee fudhachuu dandeenya baajaajii kana yeroo hangamitti birrii kafallee yeroo hangamitti baajaajichi kun keenya ta'a yookiin fudhannee gara mana keenyaa deemna jettanii kan na gaafatanii jirtu. Har'a yoo bittan ammuma kana fudhattu jechuudha. Baajaajii laaltanii jechuudha. Baajaajii keessan laaltanii lakkoofsa shaansiisaa qabatanii bituu ni dandeessu jechuudha. Namoonni armaan dura bitan waan haaraan qabu kun akkuma baajaajiiwwan birootti ni jira jechuudha. Baajaajiin kun eessatti hojjetame biyyi inni itti hojjetame eessaa kannaan jettanii na gaafataniif baajaajiin biyya Hindiitti hojjetame CC 200 humni isaa jechuudha. Leetira tokkoon jechuudha. Kiiloomeetira 20 irraa hanga kiiloomeetira 23 ni deema jechuudha. Gaaraantii yookiin waastinaa jechuudha. Isa afaan Amaariffaatiin waastinaa jedhamusan gaaraantii hanga kiiloomeetira 1,000 deemutti baajaajiin kun ni qaba jechuudha. Yoo ofii keessanii miidhaa irraan geessitan malee kiiloomeetira hangana gaaraantii isiniif kenna. Ispeer paartii ni qaba kan jettaniif ispeer paartiin gahaadha jechuudha. Sirriitti jira jechuudha. Karaa biraatiin gaafin isin na gaafattan jechuudha gatii isaatii gatiin isaa yoo kaashidhaan binne akkam ta'aadha. Baajaajichaa qarshii 1,100 fi 6,900 ta'a. Dabalata immoo koomishinii nama miidiyaa isinitti fideef yookiin odeeffannoo kana gara keessan fideef qarshii meeqatu kafalamaaf? Qarshii koomishinii jechuudha. Qarshii 3,500 kafalamaaf. Kanaafuu baajaajii kana namni kaashidhaan bituu heddan qarshii Itoophiyaa 1,172 fi birrii 500 qabaannaan bitachuu ni dandeessu jechuudha. Walumaa galatti gaafii keessan deebiseetiin jira. Karaa biraatiin odeeffannoo as jala jiru namoonni karantaanetti hiiktan ni jiru. Siyaasadhaan waliin qabatu mootummaadhaan waliin qabatu kun daldala jechuudha. Carraa kana yoo itti fayyadamtan itti fayyadamuudha. Yoo isinitti toluu baate dhiisuudha. Yoo itti fayyadamtan fayyadamaa taatu. Yoo itti fayyadamuu hin barbaadin yoo dhiistan yookiin ilaalcha gara biraatti yoo hiiktan wanti isiniif godhamu tokkollee hin jiru jechuudha. Namni bitachuu barbaadan kaashidhaan warri bitan xaaxaa tokkollee hin qabu jechuudha. Already fudhachuu qofa jechuudha. Baajaajii keessan bitatanii namoonni duubeedhaan bitan garuu birriin isinitti dabala. Wayita duubee ta'u birrii 1,175 ta'a. Sanirraan koomishiniin kan miidiyaa birrii 3,500 ni kafaltu. Walumaa galatti 1,100 fi 78,500 ta'a jechuudha. Duubeedhaan bituurra kaashidhaan namoota bitan kan jajjabeessu jechuudha. Iddoon baajaajichi kun itti argamu magaalaa Finfinneeti. Magaalaa Finfinnee yeroo dhuftan isteediyeemii yoo geessan yookiin karaa Boolee Mikaa'el iddoo jedhamu yoo geessan bilbila keenya fayyadamuudhaan nu wanni qunnamtu nutu isin fide jechuudha. Iddoo kanatti shakkii garagaraa miidiyaaleen garagaraa maal kan soba minaamina jettanillee hin jirtan jechuudha. Yoo amantee itti fayyadamuu ni dandeessa. Yoo hin amanin yoo keessa kee shakkite wanti siif godhamu hin jiru. Nu wal qunnamtee direct anaan argachuu ni dandeessan bilbila anaan wal qunnamtanii ana achi isin fida baajaajii kee ilaalteeti kan bittu namni birrii dura si kafalchiisu hin jiru yookiin birrii as kenni isin jedhu hin jiru. Kanaaf gara barbaadanitti warri hiikuu barbaadan gara feetanitti hiikaa kun faayidaa dhuunfaa keessaniiti. Kanaan ala garuu wanti nama mufachiise tokko hin jira. Wanti nama mufachiise maali? Namni keenya maaliif akkana ta'e maaliif fayyadamuu irratti duubatti hafe naannoo biraarraa dhufanii fayyadamaa jiru jechuu barbaadeetiin jechuu isiniif gala waan ta'eef kanaaf piliis itti fayyadamaa. Odeeffannoo kana sheer godhaa. Namoonni hanga ammaatis sheer gootanii chaanaalii kanas laayik gootanii hordoftan galatoomaa isiniin jedha. Baajaajii haaraa namni bituu barbaadan garuu baajaajii biroo
haaraa bituu yoo barbaadan birrii 200,000 fi 20,000 ol isin gaafata jechuudha baajaajiin noormaalii yoo bituu barbaadan. Baajaajiin kun maaliif gatiin isaa akka irratti beektan of beeksisuu barbaada. Faabrikaan kun of beeksisuu barbaada. Kanaafuu baajaajii biyya Hindiitiin hundumtuu TVS illee yoo bittan eenyu jedhamti baajaajii biraallee jechuudha yoo bittan hundumtuu kan Hindiiti. Kunis Hindiidha. Ilaaltanii bituu ni dandeessu. Viidiyoo hanga muraasa kuteen isinitti agarsiisa. Iskiriinii gubbaarratti ilaaluu ni dandeessu baajaajichi. Isa kana halluun isaa garuu kan Itoophiyaa keessa jiru kun jechuudha. Halluun isaa akkuma baajaajiiwwan birooti biluudha jechuudha biluudha. Kanaafuu turtii keessaniif galatoomaa jecha viidiyoo kana sheer godhaa. Ani Shimeedha. Namoonni na beektan jirtu yuutuubii irrattis namoonni hedduu na hordoftu jechuudha. Maatii gonfoo kan yuutuubii feesbuukis akkasuma namoonni waliin beeknes wal barraa rakkoon qabu yuutuubii irratti jechuudha. Odeeffannoo gadi lakkisaa namoota 100,000 ooltu chaanaalii kiyya sabiskiraayib godhee na hordofaa jira. Baay'ee kabajamuun barbaada. Baay'ee nama fayyaduun barbaada. Nama biratti fudhatama argachuun barbaada waan ta'eef waan hin taane keessa isin hin galchu. Kanaafuu galatooma baay'ee jaalladhaa baay'ee.